Mootummaan tajaajila qulqullina qaqqabeessaa fi si'ataa ta'e hawaasni akka argatuuf wiirtuu kenna tajaajila iddoo tokkoo magaalota adda addaa keessatti erga hundeessee uummanni tajaajila mootummaa irraa barbaadu haqummaan akka argatu taasiseera. Bulchiinsa magaalaa Shaggaritti kenna tajaajila wiirtuu tokkoffaa babal'isuun wiirtuu tajaajila socho'aa yookaan masoob kutaa magaalaa Kooyyee Facceetti eegalchiifameera. Sagantaa jalqabsiisa kana irratti argamuun haasaa kan taasisan hojii gaggeessaa wiirtuu tajaajila tokkoffaa magaalaa Shaggar obbo Makonnin Ambaayee magaalichatti tajaajila mootummaa saffisaa fi dhaqqabamaa taasisuuf kenna tajaajila socho'aa wiirtuu tokko irra eegalchiisuu himaniiru. Magaalichatti kenna tajaajila wiirtuu tokkoon sektoraalee 32 tajaajiloota 159 wiirtuu tajaajila tokkotti dhiyeessuun hundeeffamaas tajaajilamtoota 32,000 ol keessummeessuun itti quufinsa tajaajilamtoota 98 gahuun akka danda'ame ibsanii kenni tajaajila socho'aa wiirtuu tokkoffaa irra eegalchiifames tajaajila uummatatti siqsuun tajaajiloota 16 ta'an kan kennamu ta'uu dubbataniiru. Inishiyetiivii muummicha ministeeraa keenyaa kate tajaajila bakka tokkotti fiduun qofaa ta'uu ta'an immoo dijitaalessuun karaa salphaa ta'een hawaasni keenya akka inni argatuuf kallattii ta'e galmaan ga'uuf yeroo ammaa seektaroota 32 keessaa tajaajiloonni 159 adda ba'anii sadarkaa federaalaatti tajaajiloota kennaman dhaabbilee 5 keessaa tajaajiloonni 15 ol tajaajila eegalanii jiru. Tajaajila wiirtuu kenniinsa tajaajila tokkoffaa yeroo gabaabaa keessatti eegalleen hanga yoonaa uummata keenya tajaajilaaf dhufe 32,500 oliif tajaajila kennuudhaan hawaasni keenya tajaajila karaa dijitaalaa ta'een gosa sadiidhaan e-sarviisiidhaan daataa maanaajimenti siistemiidhaan fi QMS'dhaan tajaajila akka inni argatu taasisameetu jira. Walumaa gala itti quufinsa maamila keenyaa sadarkaa har'aatti parsantii 98 ol geessuun danda'ameetu jira. Kanaaf har'a inni guddaa fi inni ijoon immoo hawaasni keenya sadarkaa wiirtuutti dhufee tajaajila laachuu fudhachuu qofa otoo hin taane hawaasni keenya bakka keenya otoo hin dhufin nuti hawaasa keenyatti siiqnee hawaasa keenyatti deemnee tajaajila laachuu inni guddaaf inni jalqabaa dhaqqabummaa tajaajila keenyaa galmaan ga'uudha. Bu'aa qabeessummaa isaa mirkaneessuudha. Hariiroo tajaajila faana ol qabatee uummata keenyaa mootummaa daraan cimsuudha fi itti quufinsa maamila keenyaa dabalaa deemuudha. Kana gochuuf akkuma amma ilaalamu kan konkolaataa murtoo hooggantoonni keenya sadarkaa magaalaatti fudhatanii tajaajila kanaaf konkolaataan 3 bitamanii qophii gahaa gaggeessaati jiran. Konkolaatonni kun ofii konkolaatota elektirikaatiin hojjetan. Konkolaataa kanarratti meeshaaleen fe'ame hundinuu seektara tokko keessa yookaan wiirtuu keessa kan jiru waan hunda of keessatti qabateetu jira. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Shaggar Dr. Tashoomaa Addunyaa gama isaaniin ammayyummaan magaalaa kan ibsamu teekinooloojiidhaan deeggaramuun tajaajila haqa qabeessa ta'e kennuudhaanii jedhaniiru. Magaalaan Shaggar tajaajila mootummaa kennamu ammayyeessuun iftoomina isaa dabaluuf wiirtuu tajaajila iddoo tokko ijaaruun tajaajila si'ataa uummanni itti gammadu kennaa jiras jedhan. Magaalli tokko magaalaa ammayyaa ta'uu kan danda'u teekinooloojii yoo fayyadame. Sadarkaa kanatti yoo laallu Shaggar hojii gurguddaa hojjennee magaalaa ammayyaa jennee dubbachuu qofa odoo hin taane raawwannee agarsiisneerra. Kanaafuu har'a kan jalqabnu tajaajila socho'aa yookiin moobaayil sarviis har'a kan jalqabnu hojii gurguddaa 16 kan ta'u qabatee tajaajila ummanni keenya karaa waajjira keenyatti odoo hin dhufin iddoo jiranitti kennuu kan barbaadu waan ta'eef hojii ijoo kan ta'e hojii baay'ee murteessaa kan ta'e ummanni keenya iddoo baay'eetti kan itti rakkatu iddoo isaa deemee qe'ee isaa deemee tajaajila kennuu kan murteessinee fi kan jalqabne akka ta'e beekamuu qaba. Nu magaalaa cimaa ta'uu keenya kan agarsiisnu ummata keenya tajaajillee malee ummata keenya irratti nu gaggeessaa jennee dubbanne miti. Ummata keenyaaf kan barbaadu
isaaf koona magaalli hammayyaa waan ta'eef magaalli hammayyummaa isaa kan mirkaneessu gaafii uummata isaa yoo deebise. Kanaafuu shaggar kana keessatti kaayyoon sagantaa irraa tajaajila socho'aa yoo jalqabnu kaayyoon isaa jalqaba irratti qaqqabummaa keenya cimsuufi tajaajila keenya si'aayinaan kennuuf sochiin sagantaa kana fakkaatu nuuf barbaachisa. Kana malees baay'ee barbaachisaa kan isa goo dinagdee keenya nuuf dabala. Wiirtuun tajaajila socho'aa guyyaa har'aa eegalames dhaqqabummaa tajaajila mootummaa dabaluun iftoominaan akka kennamu taasisuu keessatti shoora olaanaa qabaachuus Dr. Tashoomaan himaniiru. Jiraattonni bulchiinsaa magaalaa Shaggar tajaajilicha argatan tokko tarkaanfiiwwan mootummaan kenna tajaajila wiirtuu tokkotti fiduun teknooloojiin deeggaramuu kennaa jiruun rakkoo haqa dhabuu fi diddeebii kanaan dura isaan mudachaa ture kan fureef ta'uu himanii tajaajila fageenyatti barbaadaa turre balbala keenyatti argachaa jirras jedhan. Wanni dhufeef mattaawoqiyaa eenyummaa waraqaa eenyummaa fudhachuu fi ammoo itti fayyadamummaa gaarii qabna hanga ganda keenyaa dhufee jira. Deemnee hin barbaannu sa'aatiin illee nurraa hin gubatu waan gaariidha wanni arkan itti gammadaa jira. Hatattamaa fi haala gaariin nu sumatanii nuuf kannan sa'a keenya hin gubne bakka amma karama keenyaa deemuuf deemna. Kan dhufne daqiiqaa muraasa dura. Duraan arraan tana galmooytee baatittuu siif hin ga'u. Amma gan alhamdulillahi rabbil alamin mootummaan keenya haa jiraatu. Hatattamatti bakka gandatti jechuudha. Hanga gandaatti nu dhufee jira. Konkolaataa illee hin yaabbannu jechaadha. Kanaafuu itti gammannee jira. Ani immoo mattaawoqaa isaafan dhufe kuni waan gaariidha akka nuufi qaama irraa ta'ee fi warra humna hin qabne kana kuni waan gaariidha. Kara fuulduraatis garuu tajaajilli kun oduu itti fufe dadhabaa ta'ee namni bakka san ga'uu hin dadhabne itti gargaaramuu danda'ee yaada. Amma nu jalqabeera hawaasi keenyas baay'ee gammadaadha managaraachin lai maaf jennaan haala iddoo biiroo wallaaluudhaan namoonni yeroo adda addaatti ni rakkatan ni jiru. Kanaaf haaluma kanaan bifa bareedaa ta'e kanaan akkuma har'a nu keessummeessuu jalqaban kana akka inni itti nuuf fufu gara duubaatti akka nu jalaan deemine jedheen ergaa koo dabarsu.